Ashamaa harka fuuni jecha dhaggeeffattootaa fi hordoftoota ciroo golaadhaa akkam jirtan nagaa fayyaa jecha akkuma suuraa irratti agartan kana garaacha dhukkuba garaachaa yookaan Cogaraa kan jennuun san akkamiin ofirraa hir'isuu dandeenya fi akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhuun qabadhee dhiyaadhe. Egaa na hordofaan afeerraa kiyya tahee warreen chaanaala keenya subscribe gochuudhaan ciroo golarraa wantoota barumsa ta'an argachuu dandeessan jechuudha. Egaa chaanaalli keenya maqaan isaa ciroo golaa jedhama jechuudha. Egaa garaa gubaa yookaan dhukkuba garaachaa ofirraa hir'isuuf tokkoffaratti wantoota dhukkuba garaachaa kana fidu jedhan alkoolii baay'isuu, tamboo, xuuxuu jechuun sijaaraa xuuxuu yookaan harkisuu yookaan sijaaraa aarsuu, qorichoota ajaja ogeessaa fayyaa malee kennaman fayyadamuu fi of dhiphisuu if rakkisuu stress hin taane keessa if galchuu irraa fagaachuu qabnaa jechuudha. Wantoota kanarraa fagaachuu qabnaa jechuudha. Lamaffaarratti nyaata dhukkuba kana nutti cimsan irraa fagaachuu, nyaata kana baay'inaan abbuma dhukkubsatu sanatu beeka jechuudha. Yoo kan nyaanni inni nyaata sun itti cimsu ta'e beeknees nyaata sanarraa fagaachuu yookaan nyaata san dhiisuu qabnaa jechuudha. Walumaa galatti garuu mi'eessitoonni akka barbaree, bunaa kanneen namatti jabeessuudhaan beekamanii jechuudha. Nama gaastirii qabutti jabeessuudhaan beekamanii jechuudha. Nyaatotaaf dhugaatii erga hojjetamanii turan afaanitti hadhaa'an fakkeenyaaf farshoon amma waan ba'ee ture jechuudha. Farsoon waan ba'ee ture namatti kaasisuu danda'a jechuudha. Wanni akkasii kun farshoo walumaa galatti dhuguu hin qabnu. Farshoo dhiisuu qabnaa jechuudha. Farshoon gaarii miti qaama keenyaa fi kanaafuu dhiisuu qabnaa jechuudha. Nyaatota akka biddeenaa kan bukaanii yoo turan sulleen namatti kaasuu hin malaa jechuudha. Sadaffaarratti nyaata dhukkuba kana irraa fayyuuf nu gargaaran nyaachuu qabna. Isaan keessaa dammi isa hangafa ennaa ta'u fi fayyuu garaachaa madaa'eef kan gargaarudha. Garaachi keenya yoo kan madaa'u taate yoo kan deema hogurraa ganama osoo waa takka garatti hin fudhanne kan deema nyaannu taate marrimaan keenya nagaan fayyuu danda'a jechuudha. Marrimaan keenya kan madaa'in illee yoo damma osoo garatti waa takka nyaatiin ganama kan nyaannu taate fallaanum tokko qofa dhukkubbii marrimaanii yookaan garaachaa san jalaa walaba ta'uu ni dandeenya jechuudha. Qullubbii adiin gaarlik baakteeriyaa H. pylori jedhamu sanaaf akka haalli hin mijoofne taasisaa jechuudha. Baakteeriyaa achi keessatti garaa keenya madeessan akka haalli hin mijoofneef waan taasisuuf qullubbii adiin yookaan shunkurtii adiin bareedaadha jechuudha. Kuduraa fi muduraaleen ammoo viitaaminii hedduu waan of keessaa qabaniif yoo nyaanne bareedaadha jechuudha. Kuduraa fi muduraaleen qaama keenya kan biraatti hunda gaariidha nyaachuu qabnaa jechuudha. Dhukkuba kana ofirraa ittisuudhaaf garaachi keenya dafee akka fayyu waan taasisaniif jechuudha. Afuraffaarratti gara mana yaalaa deemuun yoo baakteeriyaa H. pylori jiraate qoricha isaa fudhachuu qabnaa jechuudha. Egaa waan na dhaggeeffattaniif fayyaan faayaa sheer waliif godhaa. Chaanaala keenya subscribe gochuudhaan dagatinaa nuti garaa isiniin jennaa. Waan na dhaggeeffattaniif ammallee irra deebi'ee galatoomaan isiniin jaa jechuudha.